Bulchiinsi magaalaa Adaamaa haala karoora of danda'uu bara 2019 milkeessuun danda'amurratti hooggansa dubartootaa sadarkaan jiranii fi jiraattota magaalichaa waliin mari'ate. Maricha irratti raawwiin hojii waggoottan 5 darban fayyadamiinsa dubartootaa mirkaneessuuf hojjetaman xiinxalamuun karoorri bara itti aanuu gama dubartootaan qabame ibsameera. Itti gaafatamtuun gurmuu dubartootaa magaalichaa amma beet kabbada bara 2019 gama carraa hojii uumuutiin aadaa qusannaa babal'isuu fi inisheetiivii hawaasummaan dubartoota fayyadamoo taasisuuf karoorfamuu ibsaniiru. Hirmaattonni yaada maricha irratti kaasaniin jijjiirama magaalichaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf gahee keenya ni baana jedhan. Dubartoonni hin dandeenye akka kootti hin dandeenye jedhanii wanti hojjeta hundi nama dandeessisa. Biyya keenya biyya nagaa gochuu keessatti haa hirmaannu. Biyya keenya biyya misoomaa gochuu keessatti haa hirmaannu. Karoora of danda'uun kun immoo karoorichi maqamti isaayyuu of danda'uudha. Of dandeenye karoora kanarra ijjannee karoora keenya baafannee karoora keenyaatiin immoo biyya keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf olaantummaan guddaan nurraa eegamaa isin nu deeggaruuf nu faana jiraadhaan jedha. Sirnumti dhufee lafa qabate kuni eenyudhaan dhufee Oromoodhaan dhufe. Warra sirna kana immoo boruu itti fufsiisuudhaaf ammallee qabsaa'uudha jechuudha. Eenyutu asiin ga'e qeerroo Oromoo qarree Oromoo itti dhiignee itti cabneeti kan lafa kanaan geenye jechuudha. Kanaaf immoo isin itti hojjettanii itti dadhabdanii halkanii guyyaa otoo hin jedhin dhiiga dhangaleessan lafa qabsiistanii magaalaa miidhagsuu irratti diinagdee guddisuu irratti hojii guddaa hojjettaniirtu galata guddaa qabdu jechuudha. Ijaarama hirmaannaa fi fayyadamiinsa dubartootaa hanga sadarkaa gadiitti cimsuu keessatti qaawwi jiraachuu kaasanii furamuu akka qabu gaafataniiru. Akka kutaa magaalaatti soo ta'e akka aanatitti jaarmiyaalee ijaaruu bara hanqina jira. Adda duree baasuu irratti hanqina jira. Maaliif hin hirmaan? Maaliif hin ijaaran? Jaarmiyaan gadi fageenya maaliif hin ijaaran? Itti fayyadamummaa dubartootaa irratti maaltu hojjetamaa jira? Hojjetamaa jira? Hojjetamaa jira. Garuu gahaa miti. Dubartiin takka of dandeesse, diinagdee ishii sochooste, of gargaartee, ollaa ishii gargaartee, biyya ishii gargaartee deemuu qabdi jechuudha. Kana irratti sirriitti hojjetamuu qaba. Amma dhimma dubartoota karaarra jiru kan odoo sirriitti nu laaltanii. Bahamee hoo laalame daa'ima baatanii karaa sin dabarsanii maaliif kana ta'e? Isa odoo sirriitti nu laaltanii. Lammata dargaggeenyi sirriitti hojii keessatti haa galan. Hin galle ammallee hin hafa. Sirriitti hojiitti haa galan. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Soorechaa Asfaaw akka magaalichaatti waggoottan 5 darban karoora xiiqii gama hundaan qabamee hojiitti hiikameen muuxannoo fi injifannoon hedduun galmaa'uu himan. Isa qofaa miti. Sirna cimaa akka cimu ijaaraa dhufne abboomnee abboomsaa dhufne injifannoowwan hedduu muuxannoowwan hedduu gonfachaa dhufnee jirra. Bara 2019 karoorri of danda'uu kan duraa caalaa fooyyee ta'ee qabamuu himanii milkaa'ina isaaf dubartoonni adda durummaan hirmaachuu qabu jedhan. Karoorri xiiqii karoora of danda'utti cehee jira. Karoorri xiiqii karoora of danda'utti ifa cehee maalummaa karoora of danda'uutii fi muuxannoowwan waggaa 5 keessatti arganne bu'aawwan waggaa 5 sirnoomee karoora of danda'utti cehee bu'a qabeessa akka ta'u immoo kanarratti mari'achuu qabna jechaadha. Afayaa'iin mana marii magaalaa Adaamaa adeemma beet jibbaa dubartoonni gahee hojii qabanii fi carraa argatan hundarratti kutannoon hojjechuun milkaa'ina argame itti fufsiisuu akka qaban dhaamaniiru. Cinaa keessanitti jirurratti fayyadamtanii hojii qonnaatiin of danda'u wabii nyaataatiin akka biyyatti akka magaalaa keenyatti qabame milkeessuudhaaf hojiin gurguddaan kana dura raawwatame itti fufuu akka qabu karoora keenya keessatti sifatti taa'ee jira. Kanaaf hojiitti ramadamne irratti hojiitti hojjechaa jiru irratti itti fufsiisnee hojjechuu qabna jechuudha. Hojii qabanne addaanii kun hin barbaachisu, addaanis dhiisuun hin barbaachisu. Kutannoon dubartoota asirratti murteessaadha jechuudha.